Sagalee seetan qabu maal jenneerra manoorni isaa soba gargaaramee seexanni iddoo baay'eetti manipuleetii nama gochuudhaan iddoo hundumaatti namoota isaa keeyyate. Eessatti immoo nama arga seexanni cubbuu keessatti nama arga. Ijoollee Waaqayyoo mana isaanii adda isaanii warra fayyan immoo warra gooftaatti amanan dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos irra jira. Warra mana isaanii adda isaanii dhiigi jiru seexanni arguu hin danda'u. Garuu warra kanaa ala ba'anii cabsanii hattuun sun jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irraa an jireenya isinii ta'uu raafaa isinii ta'uu kan dhufu hattichi garuu hatuuf dhufe ajjeesuu dhufe jedha. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis 8:58 irraa yoo ilaalle Abrahaam utuu hin dhalatin Abrahaam utuu hin jiraatin an tureera jedha. Jalqaba sagalee ture. Sagaleenis Waaqa bira ture. Sagaleenis Waaqayyoon ture jedha. Galanni isaa haa ta'u. Sagaleen sun garuu foon uffatee gara keenya dhufe. Nama ta'ee gara keenya dhufe. Waaqaan lafa kan dhaabe, kan hojjete, kan uume Yesuus Kiristoos. Kan ta'e hundumtuu isaan ta'e jedha Yesuus Kiristoos. Garuu seexanni diinni kun sanyii isaa horatee namoota karaa Waaqayyoo irraa waan ceesise, namoota abaarsa jala waan fudhashee, dhiigi nama hundumaa cubbamaa waan ta'eef, namni bilisa baasu waan dhabameef, waggaa 4,000 seexanni aboo fudhatee namootatti waan taphateef, raatuu maraatuu godhee akka barbaadetiin taphachaa waan tureef, Waaqayyo nama ta'e dhufe. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataatu Waaqatu nama ta'e dhufe. Waaqayyo gadi jedhe namni garuu of tuuree ol jedhe. Seexanni Waaqayyo gararraa ta'a jedhe. Heewwaanni Addaamis Waaqayyo gararraa ta'a ol sin akka Waaqayyoo taana jedhanii Waaqayyo garuu waan hundumaa dhiise gadi jedhe nama ta'e. Nama ta'uu miti gadi jedhuun akka garbaate miilla dhiqe waaqummaa isaa dhiise. Gadi jedhe hamma dhumaatti yerootti tufan yeroo tuffatan waan godhan hin beekan isaaniif dhiise jedhe. Haalleluuyaa. Hamma kanatti gadi jedhe oppoziitii diinaa ta'ee dhufe gooftaa Yesuus Kiristoos. Bilisa nama baasuudhaaf. Seexanni garuu abbaa sobaatu waan ta'eedhaaf cubbuu keessa nama gashaa hin soba nama gowwoomsa yoo waan xinnoo ishee qabaatan akkas gooftuun tan godha nammutuun qabaatin yoo gooftuudha. Yeroo si waa xinnoo qabaatan dhufe ergamaa ifa fakkaate dhufa waan ta'eedha an seexana deemu. Yeroo si waa dhabdan bakka isin namaa gaditti of dhaaltan isin godha. Karaa meeqaan namoota kiyyoo isaa jala gashanii gooftaan isaa hibatu. Mee amiin jedha. Mana Waaqayyoo keessatti warra mana Waaqayyoo caalu maa godhu malee warra mana Waaqayyoo Waaqayyoon taasise. Warra nama eebbisu warra nama fayyisu Waaqayyoo maa godhu malee warra abaarsaaf ta'an Waaqayyoon taasise. Kanaaf ergaa keenya miishinii keenya ilaaluun baay'isee gaarii obboloota koo. Kanaaf qaaliin jalqabe qaaliin yeroo jalqabe irratti mooyyee Waaqayyo laphee irratti wal qabaa jira. Cubbuuni laphee irratti mooyyee Waaqayyo. Nama gargaara Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Yeroo namni dogoggoroo nama gaara Waaqayyo nama gargaara namoota deebi'ee carra lammaffaa nama laata. Garuu inni dide waan jedhamu obboleessa isaa ajjeese obboleessa ajjeesuu ni kan taane darbee ijoon ja'a ta'e itti aanee immoo seeroma boqonnaa ja'aatti immoo ijoollee Waaqayyo ijoollee namaa fuudhee gaa'ela badee Waaqayyo bishaan badiisaa saba sana balleesse. Isin galee maaliif abaarsa ta'e waan ta'eedhaaf. Deebi'ee immoo Faraa'oon yoo ilaaltan seeroma boqonnaa warra qomoo seetan anas itti maala. Warra qomoo seetan warra uumaa Waaqayyo balleessuu barbaadan. Faraa'oon immoo yoo ilaalle Faraa'oon immoo yeroo seera ba'uu boqonnaa tokko irratti yoo ilaalle seera boqonnaa tokko irratti maal godhe ijoollee dhiiraa hundumaa yeroo isaanii dhalatan ijoolleen Israa'el kan ta'an dhiirri isaanii maal haa ta'u ajjeesaa Waaqayyo garuu ijoollee Israa'eliif maal kenne jedha ayyaana kenne fuula warra deessanii fuulduratti maal jedha warra deessisanii lakki dubartoota Israa'el cimoodha yeroo da'uuf kaanitu ufuma isaaniitiin da'uu jedhan Waaqayyo galanni ta'u. Agartanii dhiira hundumaa fixuuf ture karoorri isaa maa'inni dhiira erga dhume booddee dubartiin eessarrattiitu manjaalatinitu heerumtee maa namootuma keenya turan heerumteetu qomoo sana balleessinaadhaan gooftaan isaa himatu mee amiin jedha. Qomoo ijoollee Israa'el lafarraa bakka hirriba deemnaani ijoolleen warra Misirraa dhalattu ijoollee Misir jedhamtee waamamti. Waaqayyo dhiira keenya maqaan isaa ulfaatu. Diinni waan barbaade yaadu yoo godhi homaan ta'a. Mee amiin jedha. Waan tokko dhiirri keenya durbi keenya sinuma jiraan maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Hin banneen jedhina. Jirraa jedha. Mee amiin jedha. Jirraa jedha. Hin bannee haalota akkasa
kan jiru kan seexanaati. Namni waaqayyoo garuu hin jiraatu. Dhuguma haala akkas fakkaata ni garuu jirraata. Seexanni kana bira. Agartan deebi'ee immoo Kana'aanin immoo gaafatanii ilaaltan Iyyaasuu irratti hin qoosan, Iyyaasuu gowwoomsan waan baay'eedhaan yaada seexanaati. Kana'aan jechuun abbeen isaa Kaam. Kaam jechuun immoo abbeen isaa Nohi. Hubadhaa jechuudha. Nohi kana Kaam yeroo inni qullaa abbaa isaa argee kolfee Nohi yeroo abaaru hangafi ilma kee abaaramaa ta'uu Kana'aan abaaramaa ta'uu Kaamin miti kan abaaran Fuushfaan warra booddee miti kan abaaran Kana'aan abaaran hangafi ilmaa abaaran. Biyya kanaan immoo ijoolleen Israa'elooti galan dhaqaniitu jara sana fixanii dhaalan. Waan isaan cubbuun isaanii xoofoon guuteef qalbii jirachuu waan dandeenyeef fixan. Abaarsi nama gurraacharra hin jiru. Qomoon inni abaarame sun badeeraa jechuudha. Faranjiis ta'e gurraachas ta'e namni gooftaa hin qabne abaaramaadha. Qomoon keenya garuu abaarsaa qabnu. Mee amiin jedhaa. Abaarsa. Indaa'uun gurraacha dhabbi isaa lallaafaa dhugaa haasa'uuf yoo ta'e kan gurraacha amma faranjoota qaroo qabdan shaqatu kan nama godhu argisaanii. Dhuguma isiitu. Mu'awu durba keenyaa dubartoota isaanii immoo dhiira keenyaa fuuneerra malee maqaan isaa ol baatu. Kanii kanaafi gurraacha jechuun abaaramaa gurraacha jechuun beekamaa maqaa waaqayyoo ol baatu. Biyyi keenya biyya warqee biyya dhiyaanii maqaan isaa ol baatu. Qilleensi qodaa kana rakkisaa miti teknooloojii guddachuu dandamne malee utuu qilleensa kana qorran bullu batee teknooloojiin iyyuu guddanna ture. Biyyuma eebbifamaan nu kenneetu callumanne keessa jiraanna maqaan isaa ol baatu. Naa kanaaf waan tokko rakkina hin qabne eebbifamuudha nuyi haaleluyyaa. Naa kanaaf seexanni sadi qolee nama buusee biyyi keenya rakkachuudhaaf biyyi keenya iddoo kaleessaan jiru nuyi. Utuu tajaajilanii waaqayyoon eebbisaa jira maqaan isaa ol baatu. Sabi keenya of bareera, jenereeshinii haala of bareera, eenyummaas of bareera. Waan jiru nurraa gateera gooftaan maqaan isaa ol baatu. Naa kanaaf hubachiitu nurra jira. Seexanni garuu waan baay'ee beeknaa isa obboloo ta'u. Kanaan itti aanu Gooliyaadii fudhadhaa dhaadhaame. Gooliyaadii fudhatanii gaafa dhaaltan ijoollee Israa'el guyyaa 40 turse. Akka isaan deebiin immoo daawwituutu ta'e daawwit garuu maqaa waaqayyootiin itti dhaqe. Mee mootii Baabiloon fudhadhaa qomoo seexanaa keessaa jechuu kooti. Mootii Baabiloon fudhadhaa. Meeshaa seexanaa kan dhaggeeffatu biyya keessa buuse. Akka isaan badanii waaqayyo tooshi. Mootii Meedii Faares fudhadhaa. Daani'eel lafaallee jaarsus waaqayyo tooshi. Haamaa fudhadhaa. Haamaan qomoo ijoollee Jiwishiidhaa ta'an biyya Meedii Faares ta'an hunda isaanii fixuudhaaf ture. Haamaa tokkotti ajjeesee maal naa godhaa qomoo sana hundumaan fixa gaafa sana hunda godhaa jedhe. Waaqayyo garuu as ta'e tokkotti kaasee oolche. Mee amiin jedhaa. Waaqayyo gaafa nama oolchu nama tokkotti hiiggame. Rakkinuuti namaa hidha waadaa keenya biyya lafaatti gaafuma hoomaa baay'isanii wal lukaa kaatu dubbiin bache. Namni gaafa baay'atu waliin hubatu dhugaan isa jettee. 32 geedoo fudhatee kaanaan yoo gaafa 32 waraana kana mootu jartii kurooftuutti baay'ina keenyaan oolle jetti waan ta'eef hin barbaadu jedhee waan hin barbaadu yersi jedhee maal ta'u tayyarsa nan qoraati bishaan itti gabbuusi jedhee namni kuran gaafa bishaan itti qotan akkuma saree ta'an namni gara akkuma jedhee lama akka saree ta'an bakka warra sodaattuudhaan isin moogalaa hin gara tolbaase. Kumisa galii itti toramoo rakkinuma arganii tokko saree itti gajjanii bishaan dhuguu jalqaban 300 waa'ee ooshaa jedhe waaqayyo lolaa waaqayyo mo'aadha maqaan isaa ol baatu. Baay'inaan hin oolchu waaqayyo. Beekumsa keenyaan hin oolchu waaqayyo. Abuu keenyaan hin dhiisu waaqayyo. Waaqayyo qofaasaa danda'a. Waaqayyo qofaasaa hojjetu. Waa tokkotti hirkatee hojjetu waaqayyo. Yeroo hundumaa. Naa kanaaf inni kun nu galuutu irra jiraata jechuu kooti. Haamaan fixuuf ka'e. Waaqayyo mucaa dubbaa tokkotti isaan oolche. Bareedinas kan namaa kennu waaqayyo. Beekumsa kan namaa kennu waaqayyo. Hin bareeche biyya sanatti. Bifa hundumaa caalchite biyya sanatti. Isheen oguma kootiin bareede jedhe waaqayyo hojiidhaan qopheessaa jira maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf yeroo bareeddanitti nama hin caalaan jedhinaa fokkisuun immoo jirtu mana waaqayyoo keessa gadi isa bin ilaalinaa ol isa bin ilaalinaa qixxee namaa jirrame haaleluyyaa. Waaqayyo immoo waan barbaadetti gargaaraman horii qabaannaan horii keenyatti gargaarama waaqayyo bifa qabaannaan bifa keenyatti gargaarama beekumsa qabaannaan beekumsa keenyatti gargaarama isinitti ol of hin tuulinaa isin waaqayyotti kennaa waaqayyo waan nuyi qabnu hojii hojjetame yaamiin jedhaa. Waan nuti qabnu keessaa waaqayyo kan ittiin hojjenne hin jiru. Seexanni immoo kan isheen hin barbaanne hin jiru. Gaafa iyyoo bifa waan nuyi maal jedhe bifa qabaa tu bifa hin qabu ta'eetii sidii isaa itti biti. Lubbuu kee lubbuu isaa dhumaan sitti kenna malee bifa isaatti immoo bu'ee. Sidii galee seexanni waan nuyi qabnu barbaade amma dhumaati lubbuu keenya illee hin barbaade. Baqa lubbuu keenya tillaatu maleessa. Waaqayyo immoo waan nuti nuti gargaaramu barbaada. Kana ragaa sanyii seexanaaf sanyii waaqayyo kan adda baasu. Waaqayyo waan dhumaa keetti gargaaramu barbaada.
seexanni isa hundumaa jira. Seexanni bara kana qilleensatti hin gargaaramu, seexanni bara kana bofatti hin gargaaramu, seexanni bara kana namatti gargaaramu, waaqayyos namatti gargaara. Kanaaf meeshaa masaa bara baraa waaqayyoon waa taasisa.